Uman daran ambaf gurama Dina gedirkin garayun samama Bushoyte hadhoyte jirun akkana Obsanita un sodamo arjumma Bijabba bariganamu Yakinis kalame hindumu Nosre oitu kesara lekana Berbatu oitu nyana Ilmankenya furakne, nanakne, utubutne, manarobsat ergana Gesina, pikona Isa kana malkon Nufo hidhamee jira, nufo wareegamaa jira Diddaa isa kana malkon Diddaa isa lamman wal dhiitaa jiru kana malkoone araarsu Sadeebeetiin walitti ta'e kana maal goonu qoodi keenya suurri keenya maal ta'uu qaba waan jedhu nu wayyina'u relatively baay'ee wayyina'u ammoo akkuma mucaa sana isiniin jedhee karra guddaa kana keessa raadiyoon kullee kiyya akka jettuu sana ammoo gurguratteellee xiqqoo hin oollee sana biyyi hormaa'oo kan ofii hin taatu galuu hin oolan eessatti galata eessatti ijoollee guddifanna Wallo sinitti dubbisee sheekoo sinitti himee yookaan faaruu sinitti dhaaduu sinitti himee asirraa bu'uutii fi miti. Haala biyya jiru akkaataan itti hordofaa jiru waan hojii siyaasaa inni siyaasaa hojjetu haa hojjetuuti. Nuti akka uummataatti civic organizationii tokko yeroo hin qabnetti wanni nuti hojjechaa jiru walitti cobee waan maqaa qabu tokko waan jijjiirama fiduu danda'u tokko asitti ta'u biyyatti haala turree tokko keessa wal bula yaa'uu haala itti dandeenyu hamma hin uumamnetti bara gaddaas barachaanus har'as dhibeema tokko himachaa jireenya yaaddoon guutuu jiraachaa birrachaa jireenya durruu birrachaa jiraachaa Mana sinjiru, ana sinjiru. Maal ta'uu qaba manni keenya, maal ta'uu qaba waan jedhu maloo gaafachuu. Manni guddeessa adana jiru, humni gahaan adana jiru kun haala inni walitti cobee material forceetti beekumsi nuti jennu kun itti jijjiiramu mala dhahuudha inni nuti jennu. Yookaan of bakka bu'ee inni ani jedhamu. Humni jiru material forceetti hamma jijjiiramnetti ammoo dhibee keenya ammas dhibee dhufu. Hojii nuti hojjennu dirqama hojii siyaasaatiin wanni beekumsaa kun waan adda addaati. Innumti hin baratiin Oromoon kun hayyuudha, kun waayyuudha, kun ayyaantuudha. Hojii qoqqooddata jechaadha. Beekumsi kun iyyuu qooda qaba. Hundumtuu hunda beekuu hin danda'u. Namni tokko hunda beekuu hin danda'u. Hundaa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf gaheen keenya maal ta'uu qaba? Shoorin soorashuranii maal ta'uu qaba waan jedhu nu yaachisuu qaba waan jedhudha. Karaa lakkuu irra jirra amma. Mucaa warteessuutu jira. Mucaan durbaa mana keessa jirti. Ijoolleen fuddaman waliin guddatan. Waliin guddatanii warteessuudha firooma dhiigaa hin qaban. Waliin guddatanii mucaan ilaalee hin jaallatte jechuudha. Ammoo mucaan nagaramtee jirti. Waan biraa yaadee jennaan mucaan lakkee akka aadaatti anaaf hojii qonnaa wayyaa balaa qaba. Rakkootu narra gahaa jettee mucaan. Lakkii malatu jiraatiin jedhee waan male kanatti hin jenne mucaadhaan. Injiraata nama mucaan heerumtutti gaafa mucaan heerumtu amaamota eege karaa walakkaa dhaabbatee baala baatee dhaabbatee amaamota eege karaa walakkaatti amaamota yoo dhufu sajjalee ka'ee dhaabbateetu jarree olleerra eeguu jechaa dhufan maal ittiin jedhaa karaa kun lakkoo agartanii jedheen
nagar rajalaniin egaa jedheenaan waan isinitti himaa dhaggeeffadhaa yoo bitarra gortani karaan kutaadhaa hin galtue garuu mucaan misirroon hin oofu galtue toleedhanii yarinaan yoo mirgarra gortani eenaan hin galtuu garuu hin bubbultue karaan dheeraadhaa bu'aa bahii qabaa ammoo eenaan mucaan gurgummaa ishee dhabdii jangan meriahkan nama, meriah dah. Karaa Lakkuu irra taa'anii mari'atti nama jechaadha. Misirroo gaangoo irra gaafa kaa'anii. Yoo isin gorre mucaan umurii lubbuu ishee dhabna. Karaan garuu kutaadha. Nu galcha. Yoo mirgarra gorre ammoo hin bubbulla garuu hin bubbulla. Isuma ayyuu ammoo mucaan gurgummaa ishee dhabdi maal goonu jedhanii gaafatan jechaadha. Mari'atti namni mucaan biraadha. Paradoksii akkasii kana agartu keessatti waan hundee waa hedduu kana agartu keessatti waan aadaa diddaa Oromoo kana keessatti anama maal akkasii jettanii hin beeku karaa kutaa nu wayyamoo karaa isa dheeraa bu'aa bahii qabu kana qaanima keenya baadhannee isuma irra lixnuu cabsanneetuma bu'aa bahaadhuma karaa dheeraa kana nu wayyamoo maal nu wayye nus mari'atti jirra kuma jaarsolii amantaa keessa keenya yoo dhaggeeffanne waan diddaan akkasii kun baay'ee jira. Hariiroo nu gidduu ammoo hariiroo akka malee ammoo lammiin tokko maatiin tokko the big and happy family nuti amma akkasiin hariiroo nuti qabnu hariiroo akka malee yoo ganama aabbee qoreen miila waraantee galgala ilmee miilin bulbulle yoo ganama aabbee raajjeessan bulee ilmee onneen hin bulluqne faayidaan maal? Wal diddaa abbaan diddaa qabsoo abbaan fincila diddaa gabrummatiin wareegama. Ilmi ammoo taa'eetu abbaan koo lama tokko abbaa gudeedaatii tokko abbaa buddeenaatii abbaa gudeedaa taa'ee abbaa buddeenaa caalii geerara yoo taate bika happy family inni jedhu isa kaani hariiroon abbaa fi ilmaa hariiroon maatii abbaa qoreen miila waraantee yoo ilmee miilin bulbulle yoo ganama abbaan raajjeessan bulee yoo ilmee onneen hin bulluqne dhuma faayidaan maal? Faallaan jireenyaa kan taasisu. Oromoo obboleeyyan xiyyaa jedhu jaarsoo waaqoo. Allaattii wal nyaachisuu isin agarraa hin lakkifne kan nuuf nu yaabbata nu gabrummaan kan nu hin dhiifne haga harree porteellee kan ofirraa hin dhiinne haga jabaa laafaan buusee haga laafaa jabaan buusee jala hin cinne hin ciniinne jedhu. Beekumsi an qabu akka jaarsoo waaqoo illee kan mucaan qabu illee jaarsoo waaqoo mana barumsaa illee waraana waboo booraan tuqaa bakka jedhamutti dhalate gosa garsagatanii afur wareegan sololooti. Gaaffiin kiyya waa sadii jedhu gaaffiin kan duraa waan jettu hiyyeessa galateeffatan jennamoo waan galataatu namaan taatu jedhu. Gooftaan dhala dubbatu jenna maqarti gooftaallee dhugaa jenna jedhe. Nama hammaatetu waa horate jennamu nama horatetu hammaate jenna jedhe. Jaarsoo waan hiyyeessaa dubbatamoo waan galataa dubbata. Jaarsoo waan dhalaa dubbatamoo waan dhugaa dubbata. Jaarsoo waan garbichaa dubbatamu waan gooftaa dubbata.
jaarso waan hammaachuu dubbatamu waan horachuu dubbata moo hunduma deebi haalli rezistansii meeshaa qofaanii qawwee afaanii qofaanii haalli itti Oromoon diddaa ture meeshaanis lolaatu akkuma uummata biroo the Chapas, the Zapatistas, ummata Mexico, kibba baha Mexico keessa jiran. Muka qofaanitu muka akka qawweetti dura yoo ijoollee tolchatanii uummanni jiran sanaan qofatu gaafa mootummaan Mexicoodhaa naaftaa mallatteessuudhaaf USAdhaa wajjin sirbu isaan immoo biyya qabatan meeshaatiin miti mukumaan muka akka qawweetti tolchanii. Maali garuu afaanii ololaan lapheedhaan qalbiidhaan yaadaan gulgula yaa'uu danda'uudhaan wal kakaasuu dammaqsuu danda'uudhaanitu guyyuma gaaf tokko dhuunfatan meeshaas maalis argatan deeggarsa uummataa argatan intarneetiidhaan biyya lafaarra faca'e Zapatistaan akkasitti hin ka'e amma har'aa ammallee galaafate. Our words are our weapon. When I'm asking the narrative, who never got chafen. You be native different. Your internet can never read YouTube and talk, but I come can never mark and why do to jail? When it in the Joliet University, why do to jail? One narrative cannot. Isa amma akan sini jiru duduk kaju kana jole kini makam beti. Aisyah Ali, Gara Sufi, isa settings. Sena Oromo amma udah dalam dalam kesati. Sangkun itu kapan? Orang yang tuh kana makam beti jole kini. Wani sama orang yang beti. Naret bucu dan debu. Oromo isani ko mo one free san kesa kalan sin gandaleti kajel jirra bulaya ajira aselu input isni kemu fan walalo ni that's esprit bisu zero of the wise jeta of the burden of the receiving or of the burden of the giving. By the perception of giving, one has no possession, nor craving. The giver is happier than the receiver, who owes much to all sentient beings. Isn't this the way of the wise? Or to escape from ourselves? The clock tickling only in time, but standing still, we try to run away from things, ultimately to escape from ourselves, but in vain. And we are not getting anywhere, though we try. The move away from is the move towards. Or is there a bolt loose somewhere that our gut leaks dry? Or the awakening of our mind? Let me open our eyes inward as if developing the awakening of our mind to dissolve harsh attitude, to be cruel and unreasonable. This earth is round like the womb to give us the heart to cute, so cozy. From early on in the primitive to our end, it deserves kindness and goodwill, love and care to germinate seeds of infinite. Nintane mayona kone dina sora kubane kangona ilamuma ofiti wali gadisni wanuma kireti yomni laki alagan ken laki ajruto laki abidena laki agarato waluma kodana Arkuma walkamna, arkuma waliamna, afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna.